Ashamaa harka fuune kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu guyyaarraaf qabanne isiniif dhiyeessinaa oduu waliin an gamteessa sabaati. Koreen biyyaalessaa sirna awwaalcha Alii Birraa qindeessu magaalaa Finfinnee irraa ka'uun dirree Dawaatti akka raawwatamu ibseera. Sirni gaggeessaa artistii Dr. Alii Birraa bakka mana jireenyaa isaa magaalaa Bishooftuutti argamurraa xiyyaaraan gara Finfinneetti addabaabayii michummaatti geeffameen sagantaan garaagaraa gaggeeffameeraa fi sirna sanarratti seenaasaa karaa Muhammad qopheen afaan Oromoo fi afaan Amaaraan erga dubbifame sirni gaggeessaa isaa raawwatee karaa buufata xiyyaara idil addunyaa boolee gara magaalaa dhaloota isaa dirree dhawaatti kan geeffame yoo ta'u istaadeemii dirree dhawaattis erga simannaa salaannii fi gaggeessaan goototaa taasifameef booda bakka abbaan isaatti awwaalame laga harree iddoo awwaalcha hordoftoota amantii islaamaatti akka raawwatame ibsameera. Du'aan boqachuu mootii aartii Oromoo Dooktara kabajaa Artist Alii Birraan ilaalchisuun dhaabbileen siyaasaa Oromoo dabalatee imbaasiileen akka Ameerikaa, Yuunaayitid Kingdem, Gamtaa Awurooppaa fi kaanis ibsa gaddaa baasuun gadda isaanii ibsatanii jiru. Oduu biraan godina Arsii Lixaatti waraanni Biltsiginnaa nama tokko ajjeesuun manneen namootaa torba gubuun dhagahame. Gaafa 9 bara 2022 kibba baha Oromiyaa godina Arsii Lixaa aanaa Heeban Arsii ganda Shawaa Bultuum jedhamutti nama obbo Fayyisaa Galatoo jedhamu manaa fi qabeenya isaa jalaa barbadeessuun obbo Fayyisoo Galataas ajjeesuu maddeen FNN'tti himaniiru. Kana malees ganduma sanatti manneen namoota torbaa jechuunis kan obbo Taayyee Gammadaa, obbo Tashoo Gammadoo, Gamoo Boofee, obbo Qoosee Fokkisaa, Daaddoo fi obbo Juulaa Faabee Bulloo kan jedhaman qabeenya isaanii qabanii waliigalatti gubuun dhagahameera. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhuun itti maxxansuun namoota nagaa ajjeesaa fi manaaf qabeenya isaanii jalaa gubuun kan jedhan maddeen yeroo ammaa kana maatiin obbo Fayyisaa Galatoo bakkatti gadda ta'anillee dhabanii gadda irratti gadda dabalatanii jiraachuu maddeen himaniiru. Oduma wal fakkaatuun waraanni Biltsiginnaa saba Oromoo fi lammiilee Oromiyaa irratti yakka waraanaa raawwachuu cimsee itti fufeera. Magaalaa Naqamtee keessatti waraanni mootummaa namoota nagaa ajjeesuu cimsee itti fufee jira. Indaalaa Baayyuu abbaa daa'imaa fi dargaggoo Taamiraat Maammishee kan jedhaman mana jireenyaa isaanii magaalaa Naqamtee keessaa qabuun magaalaa keessaa baasanii ajjeesuun bakkeetti bineensa nyaachisuu namoonni achi jiran FNN'tti himan. Taamiraat yookaan namni maqaan isaa Maammushee jedhamu godina Wallagga Bahaa aanaa Saassiggaa magaalaa Balootti kan dhalate yoo ta'u jiraataa magaalaa Naqamteetiin. Maammusheen Yuunivarsiitii Amboo irraa gosa barnootaa maneejimentiidhaan eebbifamee Yuunivarsiitii Wallaggaatti hojjechaa ture. Sababa sabboonummaa fi oromummaa isaatiin baroota adda addaatti hidhaattis dararamaa ture. Bara 2019 baatii adoolessa keessa bakka hojii isaa Yuunivarsiitii Wallaggaatti humnoonni mootummaa rasaasa miilla isaa irratti roobsuun du'eera jedhanii gatanii yeroo deeman gargaarsa namootaan mana yaalaa hospitaala ispeeshaalaayizidii Naqamteetti seenuun yaalii godhameefin miilli isaa haa citu jedhamee kan ture yoo ta'u yaalamuun fayyeera. Ergasiisii bara 2021 yakka malee hidhamuun darara hedduu booda mana hidhaatii bahee ture. Baruma kana sabboonummaa isaan Yuunivarsiitiin Wallaggaas hojii isaarraa isa ari'ee hojii malee jiraataa ture. Maammusheen fuudhees daa'ima torbee 3 reefu yeroo argatutti guyyaa kaleessaa jechuunis gaafa 8 bara 2022 mootummaa piipiin mana isaatii fuudhanii deemuun bakkeetti rasaasatti roobsuun ajjeesanii gatuun dhagahameera. Oduudhuma ajjechaa wal qabatee waraanni mootummaa gabroonfataa Itoophiyaa godina lixa Wallaggaa aanaa Baabboo Gambeelittis nama maqaan isaa Abrahaam Getaachoo jedhamu ajjeesuu jiraattonni FNN'tti himan. Abrahaam Getaachoo Baabboo Gambeelitti kan dhalate yoo ta'u bara 2014 hanga 2017tti Kolleejjii barsiisota Dambidollootti barachaa qabsoo hadhooftuu maaster pilaanii irratti adda durummaan hirmaachaa turuu jiraattonni ifa taasisu. Ogummaa barsiisummaa barnoota siiviksiin qacaramee osoo hojjetaa jiru barnoota biraa baratee yeroo dhiyoo asitti baankii hojii gamtaa Oromiyaa damee Qilxuu Kaarraatti ramadamee ture. Gaafa 7 bara 2022 osoo gara biiroo isaa deemaa jiru waraanni mootummaa gabroonfataa Itoophiyaan ajjeesuun dhagahameera. Oduu biraan 9 guyyaan yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 17ffaa baga ittiin isin ga'e jechuun addi bilisummaa Oromoo ibsa baase.
Qabsoo diddaa gabrummaa baroota dheeraaf uummanni Oromoo gaggeessaa ture bifa caalaatti qindaa'aa fi wal ta'aa ta'een guutuu Oromiyaa keessatti wal qabatee akka diriiru warraaqsi mirga abbaa biyyummaa ofii falmachuu Oromiyaa guutuutti waltoominaan akka gaggeeffamuu fi kallachi qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon bifa haaraadhaan waggaa 17 har'aa sadaasa 9 bara 2025 waamicha qabsoo uummata Oromoof dabarse jechuun ibseera. Haaluma kanaan guyyaa kanarraa eegalee sabni Oromoo addatti ammoo dargaggoonnii fi barattoonni Oromoo goleelee Oromiyaa hunda keessatti keessumaayyuu manneen barnootaa sadarkaa olaanoo fi sadarkaa lammaffaa keessa mirga dimokiraasii, mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa uummata isaaniif falmachuuf hiriira nagaa bahuu fi bifa adda addaatiin ammoo sochii walirraa hin cinne itti fufinsaan qabu gaggeessaa turuu isaanii ABO'n ibseera. Kanaanis jedha addi bilisummaa Oromoo wareegama olaanaa baasanii sirna bittaa alagaa kan wayyaaniin mormuudhaan gaaffii Oromoo addunyaa irrattis mul'isaniiru. Erga sadaasa 9 bara 2005 dargaggoonni Oromoo fincila diddaa gabrummaa bifa caalaatti qindaa'een gurmaa'anii jalqabanii baraarraa baraatti fincilli diddaa gabrummaa Oromiyaa guutuu keessattis itti fufeera jechuun ibseera. Keessumaa eebila bara 2011 warraaqsi qeerroo bilisummaa Oromoo erga bifa jaarmiyaa dargaggoota haaraa qabaatee finiinuu jalqabeessi guutuu Oromiyaa keessatti qeerroon Oromoo barattoonnii fi dargaggoonni sabboontonnii fi waliigalatti ammoo uummanni Oromoo bal'aan wal ta'uudhaan fincila diddaa gabrummaa bifa adda addaatiin dhuma gabroonfataa wayyaanii irratti finiinsuudhaan gaaffii isaanii kan bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa lubbuun itti ba'e dhiigni itti dhangala'e lafeen itti cabe maatii fi qabeenyi itti manca'e fiixa baasuun kan hin hafne ta'uu hojii fi gootummaadhaan agarsiisaniiru jedheera. Dargaggoonni fi barattoonni qeerroo fi qarreen akkasumas sabboontonnii fi dallaa shira siyaasaa roga adda addaan diinni ijaare diiganii falma finiinsuudhaan humna Oromoon qabu diinaafis birattis agarsiisaniiru jedha ABO'n. Itti dabaluunis sirni bulchiinsa wayyaanee nagaa fi dimokiraasii akkasumas mirga sabootaa kabajuu diduudhaan roorroon uummattoota irraan gahuu yeroo irraa gara yerootti hammaachaa dhufuu fi uummatni biyyattii cunqursaa fi hiyyummaa hiriyaa hin qabneef saaxiluu irraa kan ka'e fincila diddaa gabrummaa gaggeeffamaa ture keessatti wareegamni qaqqaaliin uummata keenyaa baafameera jedha. Dargaggoonni, barattoonnii fi sabboontonni Oromoo hanga bilisummaan Oromoo mirkanaa'utti falmaan mirga abbaa biyyummaa kan hin dhaabbanne ta'uu lubbuun isaanii bakka bu'aa hin qabnes wareeganii mirkaneessaniiru jedheera. Wareegama ulfaataa baasan kanaan jedha ABO'n. Qabsichi sadarkaa fincila diddaa gabrummaarraa akka gara fincila xumura gabrummaatti ol guddatuuf achirraas warraaqsa uummataatiin akka tarkaanfatu gochuunis bara 2018tti sirni TPLF yookaan EPRDF baroota 27 oliif uummata Oromoo fi uummattoota kaan hacuucaa fi saamaa ture jilbeeffachiisuun TPLF gara Tigraayitti akka xaxatu godhaniiru jedha. Kanaanis biyyattii keessatti jijjiiramni siyaasaa umrii fi guddina dhabee fi akkasumas qabsoo deeggartoonni yookaan qeerroon dhiigatti dhangalaasee bututee aangootti ol ba'eeraa jedhu. Gartuun EPRDF injifannoo qeerroo fi uummanni Oromoo darbeessi uummanni kaan dhiigaan fidanis goomsaa fi kabeebsaan aangoo bututee kun gara PP jedhutti of jijjiiruun hacuuccaa siyaasaa hidhaa ajjechaa dhiittaa mirgootaa fi loltoota babal'isuun sirna hammaataa ta'e mul'ateera jedha. Haaluma kanaan dargaggoonni uummata isaaniif bilisummaa mirga dimokiraasii abbaa biyyummaa fi walqixxummaan mirkaneessuuf dhiiga isaaniin TPLF'n karaarraa kaasaniiru sirna amma aangoorra jiru PP'n akka diinaatti ilaalamanii jumlaan hidhamuu geessamuu baqachiifamuu fi itti roorrifamuun hiree isaanii ta'eera jedha ibsi bahe kun. Kanaafis har'allee dargaggoonni Oromoo kaayyoo kaleessaa qabatanii falmaa turan akka fincila diddaa gabrummaa bakkaan ga'uuf haalli gama hundaan jiru gufuu isaanitti heddummatus falmarraa hin dhaabbanne har'as akkuma kaleessaa wareegama baasuu irratti argamu jechuun ibseera. Kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo galma ga'utti falmaan fincilli kan dhaabbatu miti. Kanaaf ammoo adeemsa fincila diddaa gabrummaa ilaaluun barbaachisaadha jechuun ABO'n ibseera. Addi bilisummaa Oromoo guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 17ffaa kana sababeeffachuun kabajaa fi ulfina gootota sabaaf qabnu mul'isuun dirqama lammii Oromoo hunda ta'uu uummata Oromoo hubachiisna jechuun
ibseera. Kana malees sadaasa sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa yaadachuu qofa osoo hin taane qabsoo bilisummaa Oromoo caalaatti finiinsuu irratti jabaanne akka hojjennu walii dhaamna. Galata jaallan keenya bilisummaaf kufanii bilisummaa sabaatiin mirkaneessuuf harka wal qabannee kaayyoo isaanii hojiitti hiikuuf dhimne akka hojjennu uummata Oromoo hundaaf dhaamna jechuun ibseera. Oduu biraan waraanni bilisummaa Oromoo godina lixa Wallaggaa ona laaloo Assabii guutuutti dhuunfachuun dhagahame. Waraanni bilisummaa Oromoo karaa jaarmiyaa arrata biyyaalessaa Oromiyaan akka gabaasetti gaafa sadaasa torba bara 2022 qaaliiwwan ilmaan sabaa waraana bilisummaa Oromoon lixa Oromiyaa keessatti duula tarkaanfii bifa haaraan waraana bilisiginnaan aanota keessaa buqqisee aanaa dhuunfachuuf itti fufuun ona laaloo Assabii guutumaa guututti akka dhuunfate gabaaseera. Tarkaanfii gaafa sadaasa ja'a bara 2022 galgala toora sa'a lamaa irratti mootichi waraanni bilisummaa Oromoon godina lixa Wallaggaa ona laaloo Assabii mooraa waraana bilisiginnaa bulchiinsa magaalaa Naangoo keessa jiru lama irratti fudhateen waraanni bilisiginnaa haleellaa jalqabaan mooraa buufata poolisii aanichaa ganda duwwaa lamaa keessa turan keessaa baafamaniiru. Aanaan laaloo Assabii baatii lama dura bakka ilmaan Oromoo buufata poolisiin baafamuun konkolaataa keessaa buufamanii qe'ee isaanii irratti poolisoota humna addaa Oromiyaan warra ofiin jedhaniin akka horiitti qalamaa turanidha. Ajajaan poolisii humna addaa Oromiyaa ona laaloo Assabii keessatti ajjechaan suukanneessaa ilmaan Oromoo 255 ta'an ajjeesuun miidhaa agarsiise Saajin Abdallaa Qurcaa ta'uu gaaffiif deebii hawaasa naannichaa waliin goonerraa hubachuun danda'ameera jechuun miidiyaan arrata biyyaalessa Oromoo ibseera. Waraanni bilisummaa Oromoo daandii guddicha Asoosaa fi Dambi Dolloo geessuu gidduutti aanota 11ffaa guutuutti dhuunfachuun harka isaa keessa galfatee jira. Oduma wal fakkaatuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii bahaa godina Harargee lixaa aanaa Ciroo Araddaa Sheek Adam keessatti gaafa sadaasa 8 bara 2022 haleellaa paatroolii diina irratti fudhateen 8 battalatti ajjeesee gariin madeessee jiraachuun barameera. Tarkaanfii ilaalessaa waraanni bilisiginnaa irratti waraanni bilisummaa Oromoo fudhateen kilaashii AKM 7 bireenii tarkii tokko hidhannoo 6 qarshii 5,000 waraana weerartuu PP irraa dhuunfachuun dantaa galii qabsoo bilisummaa Oromoof kan oolche yoo ta'u hidhamtoota isaan badii tokko malee qabanii deemaa turan namoota lamas harkaa gad lakkisuusaa dhaga'ameera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo woboon zoonii bahaa godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo Araddaa Daalachaa ganda haaraattis gaafa sadaasa torba bara 2022 humna diinaa sakattaa jedhanii karaa gubbaa deeman turan irrattis dhukaasa banuun rasaasaan akaa'ee baarudaan macheessuun du'aa fi madoona dabee addaan bittinneessuun dhaga'ameera. Waraanni diinaa lola kanaan faca'an gara daandii cirrachaa gurraachatti ba'uun mana barumsaa Asaboot Keellaa iddoo jedhamutti deebi'uun halkan guutuu uummata irratti rasaasa roobsaa turuun dhagahameera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu guyyaa har'aaf qabanne kanumaan goolabnaa nagaan nuuf turaa isiniin jenna.